Kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube keenyaa chaanala keenya Gurmee ICT Tube irraa afaan Oromoon barnoota kompiitaraa isiniif darbu subscribe gochuun hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Maloota torba ariitii kompiitara keenyaa ittiin dabaluu dandeenyu waliin ilaaluun gurguddoo torbatti fayyadamne kompiitara kan keenya yeroo irratti hojii hojjechuudhaaf jennu kan turan sana rakkoo akkasii irraa baasuu dandeenya. Inni tokkoffaan kompiitara keessan wayita banuutti soofteeriin ofiin banaman yoo jiraate isa daangessuudha yookiin immoo disable gochuudha. Kan ofiin banaman yeroo jennu kan nuti ijaan hin agarre background isaarraa kan active ta'anii jirantu jiru. Kan ammoo haala armaan gadiitiin banuu ni dandeenya. Bakka kana argaa jirtu yoo ta'e task bar irraa bakka xiyyi maawuzii jirtu kana asirratti yeroo tokko right click goonaa. Asirratti erga right click goone booddee task manager kan jedhu ni jira. As keessa seenaa. As keessa erga seennee booddee asirraa task manager irraa immoo startup kan jedhu jira. Startup kanarratti yeroo tokko click gootu yookaan cuqaastu. Asirraa fakkeenyaaf kompiitaroonni startup ta'anii yeroo nuti kompiitara keenya bannu naanna'uu yookiin immoo akka kompiitara keenya active hin taane kan tursan warra enable ta'anii jiran kana yookiin immoo warra banaa jiru kana jechuudha. Kanaafuu warra kana deebisnee disable irraa gochuu qabna jechuudha. Asirratti yeroo tokko click gootaniitii gadi dhuftanii disable kan jedhu jira. Isa kanarratti disable gootanii cuftu jechuudha. Isa kana sammas haala kanaan disable gootanii irraa cuftu. Task managerii keessa wantoota jiran hunda isaaniiyyuu haala kanaan disable gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu yeroo kompiitara keenya kaasnu soofteeriin dudduuba irraan hin banamu jechuudha. Dafee akka kaafameen active ta'a jechuudha. Inni kun ariitii kompiitara keenyaa isa saffisu keessaa isa tokko jechuudha. Inni lammaffaan kompiitara keessan haala banee hanga xumurutti appilikeeshinii banuufis ta'e tuttuquu hin barbaachisu jechuudha. Kompiitari keenya erga bannee booddee haganni active ta'u yookiin immoo ready ta'u wantoota biraa tuttuquun hin barbaachisu jechuudha. Haganni ofiisaatii active ta'ee sirraa'ee qophaa'utti jechuudha. Kanaaf inni kun isa lammaffaadha. Soofteerota garaagaraa tuttuqnee kan babbanaa cufaa tanaa goone yoo ta'e kompiitara kan keenya baay'ee biizii gochuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa suuraa yookiin immoo suuraa saayizii isaa guddaa ta'e yookiin olaanaa ta'e wallpaperiidhaaf fayyadamu. Fuula iskiriinii isaa kana background isaa kana jijjiiruu jechuudha. Suuraawwan gurguddoo fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa fudhattanii yoo ilaaltan suuraa asirra jiru kana suuraan meegaabaaytii yookiin immoo saayiziin isaa baay'ee olaanaa ta'e fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Asirraa amma propertii keessa galtanii ilaaltu kun amma suuraadha. Right click gootanii propertii irratti tuqxanii ilaaltu. Asirraa fakkeenyaaf saayizii isaa yoo ilaaltan kiloobaaytii 139 jedha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha kiloobaayitiidha waan ta'eef. Meegaabaayitii yoo ta'e garuu baay'ee ni guddata jechuudha. Kanaafuu kiloobaaytii xiqqaa warra ta'an fuula isaa kanarratti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan kompiitarri kan keenya akka inni active ta'u ni taasisa jechuudha. Kun mala isa lammaffaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Arfaffaan appilikeeshiniiwwan tokko tokko itti fayyadamtanii erga cuftanii booddee kompiitara kan keenya refresh gochuudha jechuudha. Kompiitara kan keenya refresh gochuudha. Asirraa maawuziidhaan right click goonee bakka duwwaa kanarratti refresh goonaa jechuudha. Yeroo kana piroogiraamii erga cufnee xumurree booddee dafeetiyyuu active ta'a yookiin immoo raamiin kan keenya bakka duwwaa ni dabalata yookiin immoo ispeesiin isaadha baay'ee free ta'a jechuudha. Yookiin kiiboordii keenya irraa gubbaa isaarraa F5 yoo tuqxan F5 tuqxanii yookaan innillee refresh isiniif gochuu danda'a jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya. Inni shanaffaan soofteerota itti fayyadamne yoo jiraate kompiitara keessan irraa haquun barbaachisaadha jechuudha. Soofteeriiwwan itti hin fayyadamne kan calluma jedhee kompiitara keenya irra taa'u yoo jiraate keessa haquun barbaachisaadha. Maaliif innis bootaa qabee ta'a waan ta'eef isa immoo balleessuudhaaf as kompiitara keenya diiskitooppii irra control panel irratti tuqnaa. Eegantana program kan jedhu ni jira. Ammas uninstall program kan jedhu kanarratti click gootaniitii prograama yeroo baay'ee hin fayyadamne yoo jiraate asirratti click gootanii irraa balleessuu qabdu jechuudha waan hin fayyadamne yoo jiraate jechuudha. Yeroo baay'ee amma zaappiyaa hin fayyadamu. Kanaaf biluutuuziidhaa fi wantoota garaagaraa hin fayyadama waan ta'eef uninstall erga sitti tuqxanii booddee uninstall jettaniitii yoo asirraa yes jettanii haala kanaan irraa haquu qabdu. Itti aansuudhaan ammas recycle biinii keenya
yeroo hunda qulqulleessuun barbaachisaadha. Daataawwan asirraa hin fayyadamne yeroo balleessinu recycle binii keessa dhaqee gala. Recycle binii kana keessa immoo ni taa'a. Kanaafuu badeen baduu recycle binii keessa dhannee qulqulleessuu qabna. Innis asii desktop irra ni jira. Recycle binii keenya double click goone akkasiin banna. Amma fakkeenyaaf asirraa wantoonni faayilan balleessa hedduutu jira jechuudha. Wantoota warra kana asii select gooneetu hundasaa delete goone sana booda yes jenneetu asirraa haala kanaan recycle binii keenya illee haala kanaan qulqulleessaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo kana kompiitarri keenya maal ta'a? Active ta'a yookiin immoo ariitiin isaadha baay'ee dabalaa deemaa jechuudha. Inni kun mala isa jaffaadha. Inni torbaffaan sooftiweerota hedduu si'a tokkotti wal faana banuu dhiisuudha. Fayyadamuu otoo hin taane banuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf asirraa wordii baneera yoo ta'e asirraa amma dhufee piroogiraama kan biraa asiis tuqeen akkasitti bana yoo ta'e asiis dhufeen akkanatti walirratti babbanaa deema yoo ta'e kompiitarri kan keenya baay'ee cinqama yookiin immoo biizii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu piroogiraama walirratti banuun hin barbaachisu jechuudha. Sooftiweerii isa fayyadamnu qofa fayyadamnee cufuu barbaachisaadha. Kan hin fayyadamne callisnee banna yoo ta'e kompiitarri kan keenya haala salphaatiin biizii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo fayyadamnu piroogiraama tokkoo fi lama akkasumas sadii illee afurillee fayyadamuu ni dandeenya. Garuu callisneetuma walirratti babbanaa oolla yoo ta'e sun YouTube keenya Gurmee ICT Tube afaan Oromootiin kan kompiitara isin barsiifnu waan ta'eef afaan Oromoos gara teekinooloojiitti ol guddisuu barbaanna waan ta'eef hundi keenya iyyuu kompiitara ICT afaan Oromootiin barachuudhaaf Gurmee ICT Tube subscribe like godhaati nu faana bu'aa isiniin jenna. Sagantaan keenya har'aa gabaabumatti kana fakkaata. Galatooma.